Amantiin kiristaanummaadhaa kama duraan keessaa dhuftan san gadiiftanii keessaa baatan. Khalaas achumatti raawwate jechuudha. Galmeen sun cufamuu qaba. Nama keessaan sitti dhufee kootu kiristaanummaa barattaati minaamineeshin gootaa namaan jedhu akkasiidhaa sun galmeen sun cufamee jira jedhaan biraa kutaa. Hojjenaa isaa beeytanii ijoolleen gariin akkaataan isaan itti hojjetan akkaataa nama dhibu. Erga islaamummaa qabataniin booda kiristaanummaa baranna jedhaniitiin kaafira jala deddeeman sun gaariidhaa miti. Khalaas galmeen duraan sun cufame erga cuftee biraa dabartee lammata ittiin deebi'ina. Lammata itti deebitanii uumaman godhina. Islaamummaa qabattan marhalaa lammaffaadha kun bakka sadarkaa ol'aanuudha. Gaddeebi'ee namni kufriin qoqqotu. Isin galtee gaddeebi'ee namni kufriin qoqqotu. Kufriin mee akkam jirti immi oofti mummii ooftuun jedhamu. Kufriin isin galtee kufriin fokkataadha erga keessaa baatanii deebitanii kufriin mi oofti mummii ooftuun jedhina. Akkasi. Khalaas gara citanitti jette beeytanii namni illee nama akkasiidhaa jaalata. Gara citanitti jabaatanii dhaabbachuu, barachuu, hubachuu akka nama hubachiisanitti rabbiin isin gadaadhaa buutii akka ijoollee musliimaadhaa takka asirratti baateetiin isin galtee tiktookumarra ooltuudhaa isinitti hin fakkaatin akkasiidhaa miti. Isin reefuu islaamummaatti dhuftan waan taateef sirriitti hubadhaa. TikTok irratti ammoo asitti daawwaa nu gochuu yookaan ammoo nu qarqaaruu isa san itti naajomnu isin galtee amma kunoo amma asittuu namni baay'atee wal caccabsuu jira. Haga silaadha ijoollee kiristaanummaa keessaa dhufan haga isaan baratanii ergasanii gahanii achi boodaan ammoo yaamsa gochuudhaaf galana deebi'anitti itti naajamumu isin galtee daawwaa gochuudhaaf itti naajamumu jechuudha. Kanaafuu jabaadhaa isinin jedha. Abdii itti fufaa wanna yoo qabaattan wanni ammoo tibbeessuu ani yaamee fi silaa beektanii wannummaan seenee fillee isa sanii wanni an tibbeessuudhaan kottu jedhee fi marii tokko dhiyeessee fi ture. Marii tokko dhiyeessinaan inni sillaasetti nama nu jedha. Sillaasee jechuun sadan waaqa tokko ka jedhu tokko ajandaa nuti bocne ammoo lakki akkasin bocan kanaa miti akka nuti bocnetti ta'aa jedha. Viidiyoo tokko deebisee fi ture erga sanii lammaffaa deebise hogguu jedhuun wama san jedhee deebisa. Wama duraan dubbate dheetiin natti deebisa. Viidiyoo waraabaa ooluu irraa laayiviidhaan walirraa fixuu wayyaa jechuudhaaf sila isa barbaadeettiin ture. Bira geessa ijoolleen itti hima. Isin galtee karaa laayiviitiin walirraa walitti haasanii ittiin fixuu wayyee jedheetiin. Inni wama san haasawa. Akkaataa nuti jenneen isa akkaataa biraadhaa dubbata inni akkaataa nuti finne dhiiseetiin akka biraadhaa dubbata isa sanii akka inni dhufeeti wanna jedhu barbaadeeti. Kaan ammoo abdoo fi goobanni ammoo ni didde abdoo fi goobana ka jedhan san hin beektanii jarri sun ammoo ni didde qeebaluu diddee jechuudha. Maanguddoonni wannaa jettu suni waa lallabnettee olii gaddeemtu suni ni didde keessattuu jedhee silaa viidiyoo san irratti waraabeetiin jiraayyuu barreesseetiin jira. Keessattuu abdoo fi goobana jedheetiin maqaa barreessee jiru hin diddee jarri suni. Wanni jarri diddeeffamu waan biraatii fi miti. Sababni jarri didanii fi rakkooma qabaniif. Rakkoon maaliidha? Dubbachuu hin danda'an, ibsuu hin danda'an. Isin galtee ibsuu hin danda'an. Islaamummaa ibsuu dhiisi kiristaanummaa ibsuu hin danda'an. Nama Luuqaas Yesuusin naqqabee jira jedhuudha kunniin. Saba kanaaf jecha waan tokko hin beekan waan ta'eef jecha saba siniif jecha didan. Erga didanii ammoo ijoolleen xixiqqoon takka ammoo baateetiin hin mari'annaa jetti ijoollee mucaa gammee jedhan tokkoo fi waaji jedhan tokko. Hin mari'annaa jedhanii sana ammoo inshaallah wannaa kenninaaf ijoollee kenninaaf aliin faati jiraa fi ijoollee wanna jettu ijoolleen wanna gootu. Kana kanammoo maal godhu wajjin kana sadarkaan hin geenye sadarkaan aga silaadha bakka san hin geenye kunniin waa deebiillee itti kennuu hin barbaanne irraa dubbachuun hin barbaachisu akkasuma gataniitu man dhiisu wanni waan sadarkaa san ga'e miti irraa haasaniidha miti ijoollee wajjin akkasitti ijoollee wajjin haasa'u barbaachisa sunniini yoo waa gaafachuu barbaachise ammoo akka barataatitti teesseetiin barachuudha. Ijoolleen xixiqqoon yoomirraa kaasteetiin ani mareedha jettee utaaluu jalqabdeessa. Maal maratti isaa kunoo dheengadda gaafa Ahmad wajjin mari'atu mucayyoo dubara shamarri kiristaanaadhaa birrii 50 bitatan jedheen galleessa.
إسامي شنتا مثلا كان في ديجول كريستانات adaduma mucaa waa dubbatu hin bar mee bakka sannaa bani jedhaatiin oolle isa guyyaa san waan tokko nama dubbise waan tokko hin beekne barreessanii galte kana wajjin maal maratan sa eessa maratan arraba wal arrabse namuun marenne sa arraba yoo taate san immoo ijoollee waa arrabsitu ni qabna akkasi yoo ammoo ragaadhaan taate sun ammoo ijoolleen ni jiranii ijoollee wajjin amarattu garuu ammoo abdoo fi goobana akkuma amma viidiyoo irratti waraabeetiin gadhiise san abdoo fi goobanni sillaasettillee waan amananiif jecha haaqee balanii kiristaanonni dhiibbaa irratti godha maqaa keessan dhahee jira awwal girdirqamaan qeebalaa jedhaani abdoo fi goobana haga dandeessaniin dhiibbaa irratti godha maanguddoota san dhiibbaa irratti godhaati arabifallee beekna jettee mitiisa arabifallee beekna waan jedhaniif maanguddoota san dhiibbaa irratti godhaatiin fida daa'imman xixiqqootiin ergina daa'imman xixiqqoon ijoollee wajjin haa mari'ataniiti maanguddoota sanniin aga dandeessaniin wannaa godhaa tole daa'imman sanniin fida okay akkas daa'imman sanniin jedha maal maanguddoota san fidaati maanguddoonni sun haa mari'attu maanguddoo san irratti dhiibbaa godhaa keessan gara keessaatiin dhiibbaa godhaati as baasaa anuu maqaa dubbadheetiin jira irratti barreesseetiin jira daa'imman xixiqqoodhaa miti daa'imman xixiqqoo sun taane waan beekne sun taane as baasaati maanguddoota san wajjin mari'annaa okay maanguddoota wajjin mari'annaa kanniin ammoo ijoollee xixiqqoodha kun ijoolleen xixiqqoon marii maal beekti isa guyyaa tokkichaan digdee addaan galti wanni faayidaa hin qabdu waa balleessuudhaaf malee waan faayidaa qabdu miti isin galte Tibbeessoon ammoo waan itti amanu sirriitti ibsachuu dadhabe. Sillaasee waan jedhu san yookaan ammoo sadan waaqa tokkummaa waaqayyo kan jedhamu san inni ittiin amanu. Itti amantamuun amantuu waan kana jala murii dubbadhu jennaan inni abbaa ilma afur qulqullu kan jedhu macaafa keessa jira naan jedhe. Waan an haasawee dhiisee waan biraadha haasawa akka nama kun ol ka'e jennaan gatteessi gattaa'e jennaan ol kaatiin harkaa ta'e inni illee. Waggoon sadan waaqa tokkodhaatti amantaa adda baasii himi waggoon jedhuun lakki an kanatti kana osoo hin taane abbaa ilma afur qulqullu macaafa keessa jira naan jedhe. Amma abbaa ilma afur qulqullu maqaan kun macaafa keessa jira maalirraa mari'atansa? Maalirraa mari'atan? Hin jiran jedha an hin jiru jedha moo abbaa ilma afur qulqullu maqaan jedhu macaafa keessa jira jira. Inni kun maalirraa mari'atan? Macaafa isaanii keessa jira abbaa ilma afur qulqullu kan jedhu macaafa keessa jira. Kan jechaanii jiru sillaasee jechuun sadan waaqa tokko kan jedhu kana ta'e kiristaanonni itti amananiidha. Isa kana dubbadhu jennaan inni lakki kanan dubbadhu jedha. Akkam goona isaa akkaataa itti kiristaanii amana mana rabsinaati deebii nu deebisame gaafii qabna. Maal jedhan? Nuufin biraan teessanii deebii dhiqu. Maalidha maal jette gaafiin kan kee maalidha? Maal silaa kamitti gaafanna silaa miira keessa jirtu. Sirbi kami? No, mata duree makeessan haasawuma keessan jijjiiruuf malee ustaaz isiin gaaffii qabaatteetii miti itti fufaasin waan haasawuu barbaadda xumuradha. Haa jijjiirtu haa inni immoo jijjiirtuu barbaadeeti. Feeneet sirba cufiitii gaafadhume. Tokko ijaan qabu jettaasa ija itti goona kaaka ijaan qabnisa. Afayyu maqaa rabbiitiin jenneetiin ijatti goona maal goonate itti ergifanna guyyaa saniif. Intaloon dubbattu? Maayikii kaafadhuuti dubbadhu feeneti maayikii natti irratti qabee maayikii baradhuuti haasawe. Maayikii irratti qabdu gaafachuu dhufe baare hayi waa barachuun barbaadu waani mata tinqi. Dubbadhu kaa haasawan baay'isiniiti. Maala sabaa isa sindu natti asaan jammare maadaan yoo mana sabaa isa. Ani musliimummaadhaan gaafii qaba. Musliimummaadhaan gaafii qaba. Tole itti fufi. Musliimummaan kan nufi bara kami? Musliimummaan bara fakkeenyaan kakuu biluu kidaanii addis kidaanii jenna. Yaa keenya keessaa sin gaafatin kan keenatti nimin kan kimaala jamsiisa. Biluu kidaanii wala addis kidaanii kan kee achi kaa'e na gaafadhas islaamummaa gaafadhaa jirti. Waan fe'e gaafachuu mirga hin qabu yookaan gadi na buusaa malee hayi.
maal bilu kidaani fi musliimummaan bara meeqa maal dhufe islaamummaa irra jiramu akkuma fe'atamni bara meeqa dhufe qo'ee musliimummaan musliimummaan bara meeqa dhufe yoom dhufe moo bara meeqa dhufe maal dhufa isaa waan dhufu miti islaamummaan uumama rabbi irratti nama uumu malee Adam gaafa uumamurraa jalqabeetu islaamuma irratti uumame. No. Kun hin jiru. Isaan hin dura jira musliimummaan. Jira maal taasisaa Adamiyyuu isarratti uumame siin jechuu jiraami. Hamma kibi jechuun Adami isarratti uumame musliimummaa irratti moo? Eeka tu hin beektu waa gammoo. Okay, Quraanarraa Addaam isarratti uumame kan jedhu naa baasamee musliimummaa irratti Addaam uumame kan jedhu. Bahasa fi suuraa soddoma fa'aa soddoma suuraa ruumaati soddoma. Si baasan Quraan marra musliimummaa muslima Quraan irra. Eeywa namni gaafuma uumamuu jalqabu achirratti uumamee jedhaa bar rabbi. Musliimummaa maratti. Eeywa amantima kana irratti uumame namni. Bakka amma shaadaa qabadha akkasi taana namaa miti kan biraa immoo shaadaan kan keeleen irraa hafuuti sun rakkoon qabdu shaadaa kan keedha sandiisi sun shaadaan keenyaa miti ufiif jettu qabadda garuu suuraa soddoma baay'ee soddoma irratti maal jedha fitrata dhageeffadhu ka fitrata allahi allati fatara annaas alayhaa jedha uumama rabbiin irratti nama uumee jedha ergasanii maal jedha dhalika addiinul qayyim uumama rabbiin irratti nama uume santuu amantaa qajeelaadha jedha wanna rabbiin irratti nama uume san jechuudha. Isa kamiree inni isa kami uumama jechuun uumama rabbi irratti nu uume isuma baruu barbaade musliimummaa umjaa. Isa santu amantaa qajeelaadha jedhaan amantaa nabi Muhammad alayhi salaam irra jiran san. Kanaafuu amantaan sun kami jedhe baran. Islaamummaadha sin jedha bara islaamummaa jechuun maalidha beektaasa? Okay, Nabi Muhammad mo Yesus dura jira. Nabi Muhammad mo Yesus Isa dura jira. Yeroo takka eegi. Wanna kana kaase abdi eeywa kana kaase. Illa kan suuraa ruun baasa maal baasudha ustaas? Suuraa ruun baasee tartiibaan baasaa. Orifan suuraa moo Quraan irraa? Suuraa moo Quraan? Suuraa irraa si baafna. Footoo irraa si baafna. Ajaa'iba qaba. Suuraa jechuuni. Jechuun adii jechuun kiyya baadha. Warreen kanneen miti Quraan maraan baasame. Maal adii isa Quraan egaa? Islaamummaa irratti dhalate Addaam kan jedhu jiraatu. No. Musliimummaa irratti dhalate soo jedhee. Dubbisuu ustaas. Kuni Quraana miti wangeela. Wangeela moo maaliin isa? Dubbisame. Ora takka Oromifaan nu baasaa jetti takka ammoo kun wangeela moo jetti. Mataa fixatteerta moo mucaa mee dhageeffadhu meeroo takka. Wanni jechaa jiru afaan Oromootiin na baasaa situ jedheemi. Eeywa dhageeffadhu. Yaa ergamaa kiyya Muhammad sallallahu alayhi wa sallam diin rabbii keetii qulqulleessi mirkaanaan itti garagalii dalagi sii fi ummanni kee diin kijibaa yookaan amantii kijibaa hundarraa gara diin islaamaa gara diinii dhugaa jalladhu diin islaamaa kana qabadhu siin jenne waan rabbiin nama irratti uume namni hundi islaamatti dhalata abbaa fi haadha argu jirta abbaa fi haadhatu kiristaana godhee takkaa yahudaa aywa godhee jallisa malee jedha argite Quraan marqee maal situ jedheere Meduba sanatti garagalchaani. Jedhu inni waan mafeefu iyyuu garuu Nabi Muhammad eessa jirannaa Quraanni kun akkana jedhu. Sigarsiisa kottu duuba isaa barbaadame kuno. Lama jettee dhufteerta na fakkaatti haadha mucaa. Kunooti. Tafsiira Qur'aana afaan Oromoo barreessaan Dr. Muhammad Rashaad Kadir Abdullee jedha. Tafsiira Qur'aanaati.
No, Lama lama jechuun deemtamaa tana goma. Islaa Nabi Muhammad iyyuu Isaa duuba dhufe akkamitti Quraanni kana isaan jedhe Quraannoo yeroo Addaamuyyuu Quraana hin beeka silaayyuu akkamitti Nabi Muhammad dhufe Isaa kan booda jiru kanatti mere. Maal Isaanuyyuu muslimaa bar abdi baasif suuraa sadaffaa muslimaa bar hawaariyyoonni barattoonni Nabiyyalla Isaatiyyuu muslimaa bar. No, waan kan jedhu Isa fakkeenya duruma jira duruma yeroo lafti uumamuyyuu hin jiranni. Isaan duruma jira. Garuu Nabi Muhammad duruma. Mee ragaan akka Isaan dura jira. Akka keenyatti akka keessanitti miti. Akka kan kee maaltu nu galchee akka kan kee dubbatin siin jenne am. Akka kan kee afaan takka hin dubbatin. Afaan takka. Akka kan kee nutti hin dubbatin akka Islaamummaarra nu gaafachuu jira. Okay? Akka kan kee haa ta'u. Okay, akkuma keessanitti haa ta'u. Isa Nabi Muhammad kamtu dura jira? Kunoo fidanii waan ta'e keessa deebate. Amma isa isin gaafa dhina deebisaa nama san argadhe Quraana amma fakkeenya kan amma naa dubbisan suni Nabi Muhammadiin jedhe. Eessatti argee Nabi Muhammadiin jedhe Allaan? Sila mucayyoon maal Quraanni Allaa dha dhufee? Tattattiin jedhi tifeennuti maal taate lafti nagaa miti. Ana arsitan qaamaar godha waan hin taane natti maa jirtu. Batachitee lafa balleessitee baal. Waan hin taane maal namni Islaamummaa irratti dhalatutu waan hin taane mooree? No, Islaamummaa wanti jedhu hin jiru. Eessa jira? Lukkuma taatee bara wallaahi lukkuma taatee hin batattiin cobsi. Tasgabbaa ishee. Tasgabbaa. Ustaaz deebitanii? Qoy. Yaadannoo. Ati musliima moo kiristaana? Isaa jawaan taane. Laa ani komentii keessanii dantaan qabu garuu waan yeraan balleessina homaa keessanii badaa waan yeraan barreessina. Komentii dhiisi. No, anaaf dantaan miti. Abdii jirtu? Jirra ustaaz baaseera kuno. Ayyee dubbisiif mee? Ayyee feeneti. Arguu jirtaami? Isaan yeroo kufrii isaanii irraa hubatu namni waamicha ani gara rabbiitti godhu keessatti na tumsu eenyu jedhe hawaariyoonnis nuti tumsitoota rabbiiti rabbitti amanneerra akka nuti muslimtoota taanes ragaa nuuf fudhatanii jedhe argitee isaaniif musliimoota argitee mi kunoo isa jedhee kan isa jedhee Isaan eessaa dhufe silaa isaanii fi Nabi Muhammad walumaa ijum tokko jechuun hojii isaanii tokkuma. Maal jechuun hojii isaanii tokkuma jechuun tokkuma isaan lachuyyuu maal isaan lachuu rabbiin tokkichumsa jedhani. Ay abdii horsiiqiif xiqqoosi. Lachuu. Haatuma lama horsiiqiif tokkuma ka jedhu waan jedheen yaamu ni galla. Abdi jirta? Horsiiqeera. Eeywa. Sirriitti ilaali. Dubbisi. Waan na dura ture Tawraatiin kanan dhugoomsu ta'ee gara wantoota dhorgaa isin irratti taasifamanii halaala isiniif taasisuuf jechan ragaa gooftaa keessan irraa ta'een isinitti dhufe. Rabbiin sodaadhaatii anaaf ajajamaa. Dhugumatti Rabbiin gooftaa kiyyaa fi gooftaa keessan kanaafuu isa gabbara kun karaa qajeelaadhaa jedha. Eenyunni? Riisatu jechuun jira. Rabbiin gooftaa keessanii gooftaa keenya asirraa hubadheera. Fakkeenya yeroo shaadaa qabachiistan akkam jettanii shaadaa qabachiistu? Gabricha rabbiitiin ni jennaan. Ergamaadha jennaan. Calqama jechuun calqama kaasanii naa jedhame dhiifama barumaan barbaade. أشهد أن لا إله إلا الله جتوني حقا كان جبرم الله ملين جرو ربي توك ملين جرو جن تك جتون مكا رسول تنكفستو متى مكا رسول الله تنكفستو رسول ميرنا لا دي بيعمل جدا أتي أرى سيرين جت لما جت رفتر تموسا جدا جت تك يوان جت شجع كلام مني دبت كم سكون جدا كذا ماشي جدا أيه ده كيف تجد سكا أيه ده اللي سيدا كيف تدوك أيه كنا مسيدا ديمو جدا ليلا أشهد أن لا إله إلا الله كنو إله كعم دبتها جرا كان إله كنو أذان الرام دبتها جرا تقول جرتامي أشهد أن لا إله إلا الله جرا تكيف تدوك
أشهد أن لا إله إلا الله جيتشوني حق أن كان قبرهم الله ملي إنجر ربي توك جمال إنجر لما نبي محمد عليه الصلاة والسلام قبل ربي أكتان إرقام ربي أكتان صدف هذا أمو يو كريستانة نما هم دامد كان جيتشيزيم ورا يسوسي واق أن جنن نتي واي عيسى عليه السلام تكنين قبسي مشاهدة كانوا ملماني وني هندي راجتشون كون أمو يو كريستانة أمو كريستاني نبي الله عيسى عليه السلام أكا إرقام ربي تي قبل ربي تي رقابة وأشهد أن عيسى عبد الله ورسوله جل عيسى أن قبل ربي تي إرقام أساتي جل إتي الرقابة هجتشو تنوم سلام موني سينا نواي شهادة كسرت ناني بني وامراه بران ترى أكا كنامي تكن جتاني كفسيساني أكا نامي تكن جتاني كفسيساني قرروا تسرت ناسي أكم جنة دوبا jechuun waa biraa jettu isin shahaadaa qabsiistan hubateera. Lakki waan biraan jennu. Mee eenyu shahaadaa qabateera edda abdii takkattiin ijoolleen amma shahaadaa qabateertu kaleessa. Shugguutii ittiin mee maal jennee shahaadaa qabsiifne kaleessa qabatee turteessa. Maal jettee shahaadaa qabatte? Edda maal jettee shahaadaa qabatte ati wagguu shahaadaa qabattu akka amma jette kanaa miti naan jechuu jirti intale. Isheen hin beektu waan jettee qabatte gaafatte natti maamii jedhe akkamitti qabatu? Ani baru barbaade shugguuti maashaallah qabattee jirta. Abdii jedhati warri kanatti maashin hin beektu. Hayya ustaaz rakkoo nama jira. Salaata masjida seenu jira. Maashii qabadhaa masjida. Hayya maakii qabadhee. Itti shugguuti. Itti mummoo akkami? Itti mi'ee. Akkam barbaadde isheen Yesuusin nama jettee hin qabanne jetti moo? Jechisiisi waan jette sana jechisiisi jalaa jette. Waa Yesuus dhiisin taa? Waa masa qabattee natti waa Yesuus hin galchu. Jechisiisi waan jette sana. Miira keessa baay'ee sittani maa jetta. Ustaason na deebisun barbaadani ustaason irraa barachuu barbaade malee mucatti kalee dhufte nan barsiisina maal baradheen ishirraa baradhe. Okay ishidis bakka shugguuti ayya siima akki jennee qabsiisnu. Ayya. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وأن عيسى أيه هجمت أبدا محمد ما نري ما لا تكسر أقول ما يور يتون مكان حلاتين كفسمو مكان جرك أنا ما تبدأ بله الشيء كسانا قافد السيفني مركون نجرسي أزقباي موتله أشهد جتو رجام بقى أن لا إله حق عن جبرمان حق تنجرو كواقف منجرو إلا الله ملئ وأن محمد الله عبده قربتش إساتي ورسوله إرجماساتي وأن عيسى يسوس الله عبده قربتش ساتي في ورسوله إرجماساتي أكسرني كبسي أيه يرو فكيني نمني مسلماتك في إرجموني أكا كيسانيت إرجموت أمان جرت وانجي أم بيك إرجموت أنا كجنو صلى الله عليه وسلم جنة نقاف رحمن ربي سان الرت أجراته جن جاي مسلمون ما كيستي جايني يرجموني في نمني مسلماتك وقبو كده والقطامة تلك إرجموني صدر كان ثاني والآن هذا هندا أولي نموني مسلمان مو سنبودا مالي إرجموني جاي قدرا كمان سبب بنسا ربي سبحانه وتعالى وفي ساعتي قبو يمتي كان نما برسيسو كرا إرجموتا كاناتين وان نما برسيسو في جتشا جايين إرجموتا دا قدرا جايين ثاني نما كانين والقطامتي تو مالي نمني جاي وين كويتشا لا مسلمون ما كذا تو مرتسو فين دندا نمني مسلمة ومرتسو يروجت وكم فكينا في وانت تنبلمات هذا أمانتا مسلمة كيسا هاي جراتو وان سنة كيسة نمني وان مسلمون ما قوتوكو ومرتسو وقوشون دندا أكمنتات أيوة نمني مسلمة ومرتسو دندا وفي ساعتي نصنتان قرآن في حديثا ومرتس ربي سبحانه وتعالى قرآن كيستي يرونو إمو وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول يو أنتكو كيسوى الأبدن قرى ربي فرقما سعد بساجد أكناف وني نمني مسلماتك واني مرتسا أكمل مرتسا جنان قرآن فحديثني وام وان كنا مال جد أكن جدو قرآن فحديث لالي وان قرآن فحديثني جدو سنان مرتسا
isaan ismarra hadiisuma fi quraana irraa wal bukkee qabateecha fakkeenya kana quraana irraa jiru hadiis irra sinuma jira hadiisaaf quraana jechuun lamaanuu waan wal ibsuudha fakkeenyaaf quraanni yoo salaata jedhe hadiisni immoo rakaa meeqa akkamitti akka salaatan waan yeroo salaatamu achi keessa jedhamu hunda ibsa akkasiin wal ibsa jechuu wal cinaa deema Quran Nabi Muhammad irratti bu'ee hojennu hadiisni eenyu irratti bu'ee hadiisni illee isaanuma irra bu'e dachuumo eeyyen kan namni waa murteessuu hin danda'a jettan namii fi ergamoonni waluma qixaa jechuudha musliimummaa keessatti wal qixaa miti siin jedhee barabaletti kiyya lakki wal qixaa miti ergamoonni namni ergamaatti qixxaa'uu danda'u hin jiru maaliif jennaan ergamoonni dubbii rabbi irraa dhaga'aniitu nama fidan namni immoo dubbii ergamoonni namatti fidan sanii murtoo murteessa ergamoonni dubbii rabbiitiin murtoo murteessan waanuma rabbiin isaanii dubbateen namoonni ammoo dubbii rabbiin ergamoota dubbannaan ergamoonni fidanii namatti fidan saniin murtoo murteessan kanaaf waliin qixxaawan siin jedheetiin jira amma fakkeenya namni musliimummaa keessa jiru tokko waan tokko godhe taanan waan gocha rabbi gochuu danda'u tokko godhe taanan nama ergamoota miti rabbi wajjin wal qixaa jechuudha akkamitti akkasaan jedhu waan rabbi godhuu danda'u namni godhe yeroo jettu akkamitti namni waan rabbiin godhu godha sila fakkeenya fi murtee tokko murtee rabbi murteessuu danda'u tokko namni murteessa yoo ta'e namni sun rabbi wal qixa moo wal qixa miti jennee yaana lakki akkasii miti mucayyoo murtee rabbii murteessu namni murteessu lakki murtee rabbii murteessu rabbiin murtoo isaa duraanuu murteessee dabarsee jira ganaa kan murteessu osoo hin taane rabbii wanni hundiyyuu otoo hin uumamin dursee waanuma hundumaa rabbiin murteesseetiin jira sii galaami waan murtaa'u hunda rabbiin subhaanahu wa ta'ala durumaa'u dursee murteesseetiin jira ilmi namaa immoo waan rabbiin duraanuu dursee murteessee jiru kana ajaja rabbiitiin akkaataa rabbiin murteessi jedhe sanaan murteessaa jechuudha rabbiin ajaja nama tokkootiin alatti waanuma hunda'uu ofii isaatii duraanuu murteessee dabarsee jira ilmi namaa immoo ajaja rabbiin isatti kennee akkanatti murteessi jedheen murteessaa jechuudha. Tulfaatadha namaan galu waa maraafuu aduma biran taraa. hin baatin yoo sitti ulfaate hin baatin lafuma kaa'e hayyee gaaffii itti aanu yoo qabaatte gaafadhu. Gaaffiin itti aanu yeroo fakkeenyaaf isaan hin dhufa jettuun isaan hin dhufa kan dhufuuf jiru isaadha jettuu baratadhuma isaan yoo dhufu maaliif dhufa? Ajaja rabbii raawwachuudhaaf dhufa waan rabbiin akka inni dhufu barbaade isa ajajeef dhufa. Namoonni baay'een du'uuf dhufaa jira kun hangam dhugaadha. Wanni inni du'uuf dhufa osoo hin taane waan inni dhufuuf keessaa du'uunis jira. Laal du'uu qofaaf dhufa osoo hin taane waan biraatiifis dhufa waan inni dhufu san keessa du'uun illee jira. Booda waan hojii rabbiin isatti ajaje yookaan ammoo hojii rabbiin akka inni raawwatu isa ergee hunda yeroo raawwate booda xumura irratti ni du'a. Hanga amma wanti kun fakkeenyaaf du'uuf dhufa kan jedhu kun amma miti amantutti amantu. Du'uuf dhufa wanni jedhamu hin jiru lakki du'uuf dhufa kan jedhu barsiisa islaamummaa miti. Waan rabbiin ajajnaan dhufa. Waan dhufu keessaa immoo waan hojjechuudhaaf rabbiin itti isa ajaje hunda yeroo raawwate booda xumura irratti ni du'a jechuudha. Fakkeenyaaf akka fakkeenyaaf si kaasa. Aniifati gara biyya lafaatti kan dhufneef du'uufi. Miti. Du'uufis ni taana. Yoo cubbuun keenya dabarsee nu kenne. Duuti boodarraa bara laafee aniifati wanni dhufneefi du'uuf otoo dhufne gaafuma dhalannu sana duuna bara otoo du'uudhaa dhufne gara haadha keenya jedhee bo'aatuma gabbuunee yeruma sana duuna akkasiin otoo du'uudhaa dhufne akkasii bara. Garuu hojiin biraallee waan jiruuf aniifata amma biyya arabaa dhaqneellee dalagannee madaamiidhaaf arabaaf ergamnee maalennee wannoonni kunillee dhufaatii keenya keessa jira akkasiin rabbiin duraa dursee beeka. Akkanaami? Eewwa. Kanaafuu amma nuti duudhaaf biyya lafaa dhufne jedhama hin jedhamu lakki garuu waan nuti biyya lafaa dhufne keessa duuti jira inni immoo isa xumuraati miti akkasi nabiyullaahi isaa alayhi salaam yookaan yesuus kiristoosis waan ergamuuf qaba waan raawwatu qaba san booda ammoo xumurri isaa du'a jechuudha akkuma nuti du'aan biyya lafaa kanarraa gallu innilleen du'aan biyya lafaa kanarraa galaa jechuudha akkasi malee du'aaf dhufan jedha. Rabbi nu jabbo rabbi du'u nuuf hin kennine Yesuus Kiristoos isa danda'u ta'e maal abdiirree?
Indua maali jechuun uumama ka wanni uumame kamuu indua maaliif jennaan rabbiin quraana keessatti akka jedhu minhaa khalaqnaakum وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. إيسانك من ما أكل ما يشون إيسان نم مكة كينياتو ما ميدا. إيه نم مكة كينياتي. هكذا في أنجح ما كان تائي. جاف لما تعرفوا دعاء بفاجستا. أيوة نجعل ملا إني نم مكة كينياتي قرون نجعل. مال الجنان ربي توانغو ساكن وانت إيه نجعل أمو نم ما دار أمو نم مكة كينياتي. أمو أنغو غراغرا ربي ساكن نيرار كساتي نمي دو كفتان فييرا جامان فييرا لمتيني فييرا كسم اللي دو آنك إيرا ون غراغرا راوتي تنجر كناف نجعلا سنمو ربي تكنيفي أنا قالوا أنا وانت تكمو هنغافيت اسم دو سنة نسوداتي سيما قرآن رنجرا انتو أكان جرسون أيين سيقر سيسون بربادة أيه أش أهل الكتاب لا يؤمنن قبل موته نرك لم نيكولا أنا كان جد أمالو ما كان بريدو كان إساف الدنجر يبرن إن بدت تمورة ها فين قستشنو عند يامت تاشو جاري من صباح واقعي سرت واقعي سرت تاريخ درانو إن قبل جت شو نموت ربشاني وأنا رجع قول أني سي أرسم ملي دانو دانتي أتنما قتل يا كانت ملك أبوي دا ويني كم قول أنا واقول يا جرا قرو ما بلش نجربه no ما بلش أنا ما أعرف في بالي كسي أنا تكاو يا أبسكي يا تبايك يا أباكو كان رد تبايك كان رد توم مو إسلام ما دبلت يا سلام وتو تبايك كان رد إسلام ما دبلت دم ما بتشوت تجيك خلاص يا أبا دم ما بتشوت تجيك ثم بنياتو أيه بسم الله فرفادا أرجع جرسنا تفكاتا والسيفو دابه ايوه بسم الله افرفا لقوبسا شنتمي سغل رتا كزدا ابوتي كتابا كمله اودو هندو قران ما ادسا قران كنو لا قران هولي قران جد ارغتامي اوكي ايوه اكلت غدي جوقافته اشيمو لقوبسا بسم الله افرفا دا لقوبسا نعم بيفهمش اي